Waa'ee walquunnamtii saalaa gaa'ela duraa macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafa qulqulluu keessaa walquunnamtii saalaa gaa'ela duraatiif kan itti gargaaramame jechi Ibrootaa yookaan Giriikii hin jiru. Macaafni qulqulluun ejjaa fi walquunnamtii saalaa karaa sirrii hin taane ifatti morma. Garuu walquunnamtii saalaa gaa'ela duraa akka ejjaatti fudhatama. Akka tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 2tti eeyyeen deebii ifa ta'edha. Qorama ejjaa ooluudhaaf dhiirri adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabatu, dubartiinis adduma addaan abbaa manaa ofii isheetii haa qabaattu. Waraabbii kana keessatti gaa'elli walquunnamtii seeraan alaa ta'eef akka faallaatti ka'a. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 2 kan inni jechaa jiru namoonni of qabu waan hin dandeenyeedhaaf baay'een isaanii gaa'elaan ala kan ta'es walquunnamtii saalaa taasisu. Namoonni wal fuudhuu qabu achumaanis fedhii isaanii karaa sirrii ta'een guuttachuu danda'u. Erga tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 2 walquunnamtii saalaa gaa'elaan duraa ifatti akka hiikaa ejjaatti kaa'ee waraabbileen macaafa qulqulluu walquunnamtii saalaa gaa'elaan ala akka cubbuutti erga mormanii walquunnamtii saalaa gaa'elaan duras cubbuu akka ta'etti faradama. Walquunnamtii saalaa gaa'elaan duraa akka hiikaa macaafa qulqulluutti akka ejjaatti fudhatama. Walquunnamtii saalaan gaa'ela duraa cubbuu akka ta'e kan dubbatan waraabbilee macaafa qulqulluu hedduutu jiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 20, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 1, tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 13, akkasumas lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 21, Galaatiyaa 5:19, Efesoon 5:3, Qolaasiyaas 3:5, tokkoffaa Tasalonqee 4:3. Macaafni qulqulluun gaa'elaan dura of qabuun akka jiraatu dubbata. Walquunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti taasifamu walquunnamtii saalaa tokkicha isa Waaqayyoo mirkaneessedha. Ibroota boqonnaa 13:4. Harka caalaa nu yaala baay'ee bashannana walquunnamtii saalaa duwwaa irratti xiyyeeffanna. Gara kan biraa akka qabu utoo hin beekin wal hormaata walquunnamtii saalaa gaa'ela gidduu gammachiisaadha. Waaqayyo haala sanatti isa taasiseera. Waaqayyo dhiirriif dubartiin gaa'ela keessatti daangeffamuudhaan hojii walquunnamtii saalaatiin akka gammadan barbaada. Weedduun weeddotaa fi keeyyattoonni macaafa qulqulluu hedduun kan akka macaafa fakkeenyaa 5:19 gammachuu walquunnamtii saalaa ifatti argisiisu. Haa ta'u malee lamaan isaanii yaada Waaqayyoo walquunnamtii saalaatiif qabu hubachuu qabu. Ijoollee godhachuu dabalatee kanaaf dhiirrii fi dubartiin gaa'elaan walquunnamtii saalaa raawwachuun cubbuu dachaa lama ta'a. Gammachuu jaraaf hin eeyyamamne argachaa jiru. Caasaa maatii isa Waaqayyoo ijoollee hundumaadhaaf yaadeen alatti jireenya namaa uumaa jiru. Wanti qabatamaan mul'atu dogoggora sirrii kan hin taane irraa waan adda hin baasnedhaaf ergaan kan macaafa qulqulluu ta'e walquunnamtii saalaa gaa'elaan duraatiif abboomamuun ta'ee dhukkubni karaa walquunnamtii saalaa darban kan xiqqaatan ture. Walii kunis ni xiqqaata ture. Kan utuu hin heerumin hafan ni xiqqaatu. Fedhiin alas ulfaa'uunis ni xiqqaataa ture. Ijoolleen jireenya isaanii keessatti maatiin ala guddatan lakkoofsaan ni yaratu ture. Yeroo walquunnamtii saalaa gaa'elaan duratti dhufamuu of qabuun qajeelfama Waaqayyoo isa tokkicha of qabuun jireenya fayyisa. Daa'imman eega. Walquunnamtii saalaa gatii sirrii qabu kenna. Akkasumas baay'ee kan barbaachisu Waaqayyoon kabaja.